Kijibaan mo'achuurra dhugaa qabatanii mo'amuun boqonnaa sammuu qaba. Waan miidhaa ilma namaa sammuu nama hedduurraan ga'ee dubbannaarra. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Har'a guyyaa Jummaati salawaataan mana kiyyanaa bareechaa. Rabbiin khayrii guyyaa Jummaataa kun qabu Rabbiin teessanaa taasisu. Itti aansuudhaan har'a waa'ee kijibarraa dubbanna. San duratti namni haaraa taata YouTube kiyya subscribe naa godhaa. Warroonni immoo dur maatii kiyya taataaf laayikiidha eegala. Inni biraa ammoo liinkii anas jala kaahuu kana obboleessa keenya Oromticha tokkotu chaalenjii nama rakkataadhaaf kenne. So challenge san itti makamaatii dhaqaa YouTube san subscribe godhaa. Yoo isin YouTube san subscribe gootan mallaqa muraasa wayiidha nama rakkateef argachuun hin danda'a. Saniifin mallaqa isin gaafachuurra challenge isiniif fidee jechuudha. Har'a kijibarraa dubbanna. Waan kijibni ta'eefi miidhaalee inni qabu. Dhugaa dubbachuuf Rabbiin addunyaa kanarratti wanti inni hanga kijibaa fokkisee fi xiqqeessellee hin jiru. Kijibaan injifatanii onnee qoma dhahachuurra dhugaa qabatanii mo'achuutu wayyaa. Kijiba hanga gaararra dhugaa haga baalaatu caala. Namoonni tokko tokko yogguu ragaa kijibaa wantoota garaagaraa dhiheessaniitiin hinjifatan waan injifatan itti fakkaachuu danda'a. Dhugaa dubbachuuf garuu namni suni sammuu isaatiin haftee jiruu isaa wal lolaa jiraata. Emoshina yookiin haala Rabbiin ilma namaa uume keessa tokko namummaa waan jedhamu jira. Emoshina waan ati jalaa baqachuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf namni nama ajjeese taragaaga'ee yookiin immoo onneen isaa sabattee jiraachuu tasuma hin danda'u. Hirribni isaa laaqama, jireenyi isaa laaqama. Akkasuma namni nama miidhellee namni miidhame dhugaa dubbachuuf boqonnaa sammuu qaba. Maaliif yoo jettanii namni tokko yoo miidhame yoo Rabbiin kadhatillee Rabbiin onnee isaan qabbaneessaa fi yooni himatellee dhugaa isaa mul'atti yooni dhiisellee sabrii Rabbiin isaaf kenna. Namni nama miidhe garuu boqonnaa sammuu hin qabu. Maaliif wanti inni harka isaatii qabu yookiin miidhaan inni namarra ga'e suni Rabbiin jazaa isaa addunyaa tana deebisaaf boqonnaa sammuu isa dhoorguudhaan tasgabbii isa dhoorguudhaan kijiboota isiniin jedhu kijiboonni kun akkaataa qaba. Kijiboota gurguddaa nama diina kee ta'e tokko isa hinjifachuuf isa cabsuuf yookiin irra aanuuf ragaa sobaa wantoota waan namni sun hin godhe jetteetiin irratti fiduun kun jireenyuma keessa irratti dhiibbaa fida. Yeroodhaaf waan injifate sitti fakkaachuu mala garuu akkasii miti. Keessaa shamarran keenya miidhaan isin ofii keessanii kijibni isin ofii keessanii walirra keettan jireenya keessan destroy gochuu danda'a. Laakiin isin yeroodhaaf waan injifattan isiniif fakkaate yeroodhaaf wanni sun waan keessan ta'e isiniif abboom isiniif fakkaate yookiin jaalala namoohii argachuuf jecha kijiba namarra keettan dhugaa dubbachuuf jaalala namoohii argachuuf jecha yookiin nama wayii kee taasifachuuf jecha adada kijibduun nama san dhabaa nama san bira jibbamaa nama san bira xiqqaachaa nama san bira salphataa deemta. Maaliif jennaani dachii fi samiin harka Rabbii jirti. Nama Rabbiin jaalate nama Rabbi jaalate dachii fi samii waan keessa jiru jaalata. Nama Rabbiin jibbe immoo namni martuu jibba. Rabbi Rasuulli sallallahu alaihi wasallam waan jedhe mu'minni hin kijibuu jedhe. Alaamaa mu'minaa keessaa tokko kijibuu dhabuudha jechuudha. Namni Rabbitti amane takka hin kijibu. Gaafa kijibaan jireenya maslahaadhaaf nama araarsuuf yookiin immoo jaartii ofii jaalala isaa ibsuuf jecha salphaa sanuu maslahaaf dhiisutu irra caala. Maslahaaf wanni jechuun homaa rakkoo hin qabu. Laakiin garuu homa hin jirre uumanii waan namni nama hin godhin lafumaa kaasanii homa namni quba hin qabne tokko keessaa nama balleessuuf jecha yogguu namarra dollottee fidde balama akkasiisantu dollotamee sirratti itti fida. Addunyaa kanarra nama miidhee najaabaa jetteetiin hin yaadin. Yeroof injifachuu dandeetta, yeroof harka dhahuu dandeetta, yeroof immoo wanni jechuu dandeetta. Namni ati miite sun yeroof boo'uu danda'a. Yeroof nahuu danda'a, yeroof immoo cabuu danda'a. Cabiinsa dhugaa hafteen qabne kan cabe garuu sihi malee nama sanii miti. Maaliif jennaan namni cabe ni ka'a. Ati garuu wanni ati dalayde sun jireenya haftee jireenya keetii boqonnaa si dhoorgee akkanumatti iyyaadha, akkanumatti boohaa jiraata jechuudha. Kun immoo balaa gurguddaa jireenya kee keessa qaba. Rabbiin dur jazaan ni tura. Amma jazaan amma harka irratti Rabbiin namaa kafala. Har'a yoo dalayde bor duraan ilmi namaa tara. Jazaan amma garuu harka irratti Rabbiin bakkuma
سيدي بسالجو هر أنا ما أثي واجوت براسين هر راسين نما تكسيت براسين نما سلبتي تكاتي اللي أجبدتني إن كل فين أكمل نم نكون أكنا دا أكمل دوغو كورا أكنا كيسفين وأنا كسيسان اللي إنك أبادين مالف جنان ربيني كان بيكاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون جرين أنيس أتيس نهندم دوغو قرار نما ربي تكس ملك تكفى ما نمات يجود نما ربي نسا تكس حال جروف جرين نكيكي ستي قارين ما فياد قارين ما فضي قارين سيما فيد نمني هنقرداد فجاثك أمدينا هنامت نمني أمدي فجاث مو هنقرداد نامت سموتي تسقبيسو يو كم بربادو تات جرين نكيكي ستي تسقبيو كم بربادو تات أتي قارين ما فياد عدد أتين قارين ما فيادو سبت يوكين مو humna harkisaa waan jedhamu jira sammuun kee waan gaarii yaada jireenya kee keessatti waan gaariitu dhufu maaliif jennaan sammuun tee poozitiiviidhaan balaalee sirra ga'u hunda khayriitti hiika khayrii gaafa ati hiite rabbiin khayrii siif fida nama si miidha hin miidha jettee asii achi hin deemin irra caalaan rabbiin caadilii nu jidduu ka'a ati nama si miidha hin miidha yoo jette deebitee of miidhuu dandeetta lakkiin rabbiin nama si miidha sayyoo atitti himatte immoo osoo hin jallisiin osoo hin xiqqeessin miidhaa nama saniif malu qixa inni si miidhetti dhukkuba kee imimmaan kee rabbiin beeku qixa sanitti nama san miidheetiniin irraa sii kafala maaliif jennaan rabbiin jazaa ilma namaa tana hanga ati hin dhiisinitti lafan kaahu addunyaa tanarratti si deebisuu dhabu yookiin immoo yeroodhaaf waan gammachuu qabu diinonni kee yookiin immoo warroonni si miidhan waan bal'ina keessa jiran bal'attee fi yookiin jiruun duniyaatuun isaaniif raaxaa taate sitti fakkaachuu danda'a laakiin na amani wallaahi wanni sun akkasii miti gammachuu sin qaban raaxaa takka keessallee jiran beekaa ilkaan adii mul'isu malee garaan isaanii dhukkuba garaan isaanii ibidda nama miidhe rabbitu boqonnaa isa dhorga nama xiqqeesse rabbitu isa xiqqeessa nama dharaan nama deeme rabbitu jireenya isaa dharaan diiga namni dharaan namarratti qabsaa'u rabbiin jireenya isaa dharatti balleessuun isaa waan hafan qabne waan akkasii himuu miidhamaa fi rabbi jidduu girtoon hin jirtu nama miidhamee fi rabbi jidduu girtoon hin jirtu ol kaase taanaan rabbiin irraa qeebala imimmaan gabroota walau kaana cabdan faajir osoo gabricha jallataallee ta'e osoo atiin islaama taate kiristaanallee miite kiristaanattu haqa isaa kaballeessite taate wallaahi rabbiin kenna kiristaana sanii tumsee haqa isaa san si gaafachuu irraa waan oolan qabne maaliif jennaan ilma namaati kiristaanallee rabbitu uume islaamallee rabbitu uume uumaan rabbi biratti immoo gaafa rabbii isaatti yaamate rabbii isaarraa haqa isaa arkatu malee hinaaf addunyaa tan rabbi sirraa baasu malee naaf alhamdulillah rabbil alamin rabbi walqixxeessa jiruu duniyaatii fi boruu aakhiraallee ta'e maal jennaan alhamdulillah rabbil alamin kasiin jedhu yeroof si miidhan yeroof si boochisan yeroof si xiqqeessan yeroof si cabsan caba yeroo boocha yeroo ganamuu yerootiif jettee jireenya kee jannata aakhiraa fi boqonnaa sammuu jiruu duniyaa tanallee ofiin dhorkin nama si miidhe saayikooloojii keessa saayikooloojii push to forget jedhamu tokko naati tola push to forget jechuun homa beeytu homa argitu kan ofirraa dhiibuu dagachuuf jecha push to forget ofirraa waan san dhiibuu maaliif sin barbaachisu sin fayyadu jireenya kee keessatti si miidha waan si miidhu immoo dagachuu qabda anybody abbaa fedhe ta'uu danda'a abbaa fedhe ta'uu danda'a fira kee ta'uu danda'a anyone nama si miidhu takka nama isa yaadachuun yookiin waa wahii isa godhuuni si miidhaa namaatu wal dhabdi jechuun rahima kutaa jechuu biyyaa miti laakiin waan inni si miidhe san rabbitti himattee push to forget dagachuudhaaf yaaluu alhamdulillah rabbil alamin rabbi daguu sammuu ilma namaa tana keessa faayidaa daguun qabdu lakkaa hin fixu viidiyoo biraarra dubbata ilmi namaa osoo waa dagachuun jiraachuu baate ni maraata aqlii ofii gadhiisa gara deemuyyuu hin beeku obsasiin qabaatu ture alhamdulillah rabbil alamin rabbii daguu sammuu teenya keessa kaahee wantoota akka dagannu nu taasisa osoo dagachuu baannee haadha abbaa keenya awwaallee deebinee waan nyaannu ture osoo dagachuu baanneetii wanni meeqa nurra gaheetiin deebinee itti fufnee jiraannu ture rabbii daguu sammuu ilma namaa keessa keette falillahi alhamdu wal minna wantoota faayidaa gurguddaa addunyaa kanarra qaban keessaa daguu fi hirriba wanti kun lamaan jiruu ilma namaatiif waan baay'ee murteessaa ta'edha.